Gaafni ati kuftu yoomii si fakkaataa? Gaafa nama laaltee kee dhiistee akkaataa? Gaafa qabeenya ormaa hawwiteetiin laalte? Gaafa jiruu kan kee namaa wal madaalte? Gaafni ati kufte, gaafni ati cabde, gaafa abdii rabbii kan kee biraa dhabde? Gaaf namni na caaleen mataa qaqqabatte? Gaafa isa of miitee ofirratti taphatte? Gaafa of jibbitee namarraa baqatte? Gaafa eessaa ka'ee eessa jira eessa deemaara waan jedhu dagatte? Gaafni nuti kufne gaaf qadara rabbii gonkumaa hin beekne gaafa ilma namaarraa wanta gaarii eegna. Namni abdii qabu kan qadara beeku ilmi namaa na caaleef tasaa of hin jeequ. Rabbuun abdataa Allah qofa eegaa hireen guyyaa malee akka hin dhufne beeka. An jiruu koo fidee keetiin hin madaalu qabeenya keenaawuu maalummaa keella. Harrakkadhe jedhee hin yaadu hammeenyaa natu hin beekne malee fayyaan koo qaba. Qabeenyaan na caaltee bultus fiilaa keessaa asirratti naawwu duniyaan fixeessa. Dhabu beela bulee gaafa argadhe nyaadhaa rabbitti hirkadhee abdiidhaan jiraadha.